Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. My dear sisters and brothers, let me ask you greetings. How are you guys? How you doing? How are you? How's life keeping with you? How's life treating you? What's new guys? What's up guys? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. Today in the will of God, we are going to see some exercise depending on conditional type 1, type 2, type 3, and then on zero conditional. Please, I want to say, stay within us until the end of our video. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Ako English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan isin jecha guyyaadhaa barumsa conditional sentence as dura baran irratti exercise yookaan immoo gaaffiiwwan garagaraa gaaffii ministry gaaffii insurance akkasumas immoo gaaffiiwwan exercise tokko conditionally afran kanatti dalaguuf deema jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti wajjin turaan yeroo hundayyuu affira kiyya akkasumas immoo channel keenya subscribe like share gochuun yeroo hunda nu bira dhaabbadha. Gaaffii yoo gaafattan these are numbers gaaffii yoo gaafachuu barbaadan yeroo hundayyuu lakkoofsa kanaan dawwaltanii yookaan immoo telegram irratti akkasumas immoo comment irratti gaafachuu hin dandeettan jechuudha. Now let's get started without further ado. May hajar qabnu. All right. May gaaffiiwwan kan ilaala. Here is the question 1, 2, 3, and 4. Gaaffii afur asirra barreessee jira. Yoo xiqqaate haa gaaffii kudhanii takka ilaala jechuudha. Gaaffii kudhanii yoo laalle yoo dalane I hope you will understood about conditional type 1, 2, 3, and the conditional. Gaafiiwwan kan inni yoo irraa baane waa'ee conditionally isin dhibaydhee hin yaadu. Mee maraafuu gaaffii tokkoffaa haa qabnu. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? If she blank space or if she dash, I will invite her. I will invite her. Waa'ee conditional type 1, type 2, type 3, type 4 formula isaa barannee jira. Conditional type 1 keessatti yookaan immoo type 2 keessatti type 3 keessatti if closing keessa maalidha? Main closing keenya maal akka ta'e barannee jira. Mee gaaffii kana ilaalu. If she keenya kun himni kun maal jalqabe? Himni kun it is if closed dha. Yookaan immoo ciroo erkataa jechuudha. If closed keenya kun jechuudha. So if she dash, I will invite her. Yeroo hundayyuu kun filannoo isin kennee jira. Filannoon keenya A come, B comes. B will come, C comes, and D would come jedhee jira. Yeroo hundayyuu deebii keenya guutuudhaaf dursa waan isin laaltan tokko if she jedhee bakka duwwaa yoo kenne wanti isin kenne maalidha? Isin gaafatan maalidha? If closed dha jechuudha. If closed dha jechuudha. Okay. Main closing keenya maalidha? I will invite her jedhu. Garana bakka duwwaa nu kennee jira, garana ammoo deebii nu kennee jira jechuudha. I will invite her. Kuni conditional type kamiin? Fakkeenyaaf if she dash, I will. Kuni formula tense kam keessa jira? Video asin dura dhaqaatii formula kam yookaan immoo gabatee keessatti barreessee jira. Kun I will jedhee will jedhee plus verb 1 jedhu kun formula kam yookaan immoo conditional tense kamiin? Type 1 moo type 2 dha moo type 3 moo zero conditional kam akka ta'e adda. Okay. Gaafa if close keenya nu gaafatee main close keenyatti will or invite nu kenne yookaan immoo will plus verb 1 nu kenne garanatti kan filachuu qabnu yookaan immoo if close keenyatti kan filachuu qabnu maalidha? It is verb 1 jechuudha. Yookaan immoo tense kam dhufa? Tense simple present tense jechuudha. Kanaaf if she dash, I will invite her. Mee deebiin keessan kam isin fakkaata? Come ta'a moo? Will come ta'a moo? Comes ta'a moo? Which come ta'a? Estimation keenya yookaan immoo gasiidhaan deebisuu yaala. Yookaan immoo warra baratan immoo deebisuu hin jettan. Kanaaf mee A ta'uu danda'a? Okay, if she come jechuun danda'a? It's impossible. Hin danda'amu. Maaliif jennaan? Sababiin nu kenname sababiin keenya sheedha. Eega shee ta'ee verbii keenya irratti S'in yookaan immoo ESin yookaan immoo ISin dabalamuun dirqama. Kanaafiyyuu asirratti S'in hin jiru. A ta'uu danda'a garuu immoo S'in hin jiru. Kanaaf eega S'in jiraanne kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. Okay, lammaffaa will come. Will come. If she will come, I will invite her. Conditional akkas jedhamu Ingiliffaa keessatti hin jiru. Kanaaf jechuun ayyatillee will yookaan immoo simple future ta'ee garantillee simple future ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf if closing kenna yoo simple present tense ta'ee main closing kenna simple future formulaan kenna jechuudha. Conditional gaafiin kun conditional type kam type 1 jechuudha. Formulaan conditional type 1 kam inni just you can remember yaa jechuudha jettani. Kanaaf will come deebii ta'uu danda'a. Yes? Okay. Ta'uu hin danda'u jechuudha.
Kanaaf will lamii bakka takka fayyadamuu dandeenya. Okay, if she will hin jedhamu. Okay, the next one. Let's see option C. Messi alalo. If she dash comes, I will invite her. Ha, kun ta'uu danda'a ammoo ahitti S hin qabannee jira. Kun ammoo hin qaba. Kanaaf deebiin keenya maal ta'uu danda'a? Deebiin keenya C ta'uu hin danda'a jechuudha. Okay, Dion. Would you come? Kuni conditional type 1, it's type 2 actually. Would you come? Kan jiru kun conditional type 2. Sanuu asirratti iyyuu sanuu main clause irratti yookaan immoo ciroo of danda'a irratti jechuudha. Bakka will invite kana come, I mean would yoo ta'e deebii sirrii ta'uu danda'a. Kanaaf asirratti deebiin keenya D ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maadha? Deebiin keenya C ta'aa jechuudha. Okay. Gaaffii lammaffaa. You tell me stop. I will continue to write. Here's the question. Gaafiin keenya kana jedha. Dash you tell me stop, I will continue to write. Why gaaffii kana akkanatti yoo ilaaltan maybe torbaan dabre waa'ee alleesii barannee jira. Achirratti deebisuu hin dandeettan yookaan immoo waan sana yoo ilaaltan deebisuu hin dandeettan salphaa jechuudha. A if not, B except, C since, D unless. Which one is the best answer for this question? Okay, would you try? May yalati debi kana debsi yala. Okay. Why if not? Okay, if not you tell me stop, I will continue to write. Is that possible? I don't know. Okay, except, okay. Okay, excepting meaning gets in kabu. Since yero bae hima kenet jalqaba fayyadamu dandeenu. Okay, since you tell me stop, I will continue, I mean write. Since achun irraa jalqabe jechuudha. Diirata immoo unless. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Deebiin keenya unless ta'a jechuudha. Unless you tell me stop, himni kun maadha? Himni kun affirmative jechuudha. Unless you tell me stop, hangaati akkan dhaabu natti himtutti, I will continue to write jechuudha. Barreeffama kiyyaa itti fufa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Unless ta'a jechuudha. Gaafii itti aanuuf, if I were a doctor, I dash be happy. Here is verb 1. Kanaaf main clause immoo if clause nu gaafate kan nu gaafate main clause iddoon duwwaan keenya asitti maadha? Main clause nu gaafate jechuudha. Asitti ammoo nu gaafate if clause nu gaafate jechuudha. Okay. Kanaaf himni where kun conditional type kam keessatti argama? Type 2 moo type 1 or type 3? It is conditional type 2. Conditional type 2. Conditional type 2 jechuun waa'ee maalii haasa'anii jira? It is about something what is contrary fact jechuudha. Or something is what impossible jechuudha. Wanta ta'uu hin dandeenye kan haasa'u conditional type 2 jechuudha. Kanaaf if I were a doctor osoo an doktora ta'ee ture yookaan immoo osoo doktora ta'ee I dash be happy baay'ee gammadaa jira. Kanaaf iyyuu eegasitti conditional type 2 ta'e yookaan immoo verb 2 eegatee garaan maal ta'a? Formulaan keenya maalidha? Say plus would. Will or would? It is would. Okay, would plus verb 1 ta'a. Asitti verb 1 kennamee jira. Iddoo kanatti maal guunna? A will, B would, C would have, D would have. Kuni conditional type 3 da. Would have been. Kun ammoo would have conditional type 2 da. And would da and will. Kennamni kenni. Kana mee deebiin kenni maal fakkaata? 1, 2, A mo B mo C D. 3, 4, 5. Okay, deebiin kenna gabaabinaan B ta'a jechuudha. Maaliif jennaa if I were a doctor kanatti yoo past tense ta'e kanatti ammoo conditional perfect ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Would plus verb 1 jechuudha. B'n kennatti maalidha? Verb 1 dha jechuudha. Okay, would have hin ta'u. Maaliif jennaa asitti verb 1 kennamee jira ta'uu hin danda'u. Asitti ammoo conditional type 3 kennamoo asitti faayidaa hin qabu. Yookaan ammoo tense kenna, I mean conditional kenna conditional type 2 jechuudha. Kanaaf conditional type 2 jechuudha. Okay. Kanaaf deebiin kenna maal ta'a? B ta'a. Okay, the last question. Okay, Bonsa cannot pass examination. Okay, kun exercise da. Okay, Bonsa cannot pass his examination. Bonsan qormaata isaa dabruu hin danda'u yookaan immoo hin dandeenye dash unless he works harder, B unless he doesn't work hard. Kam ta'uu danda'a? Okay, Bonsa cannot pass his examination. Bonsan qormaata isaa dabruu hin danda'u. Hanga maal ta'utti hanga jabaatee qotachuudha. Okay, option nu kenname A fi B dha. A maal jedha? Unless he works harder jedha. B unless he doesn't work harder. Why unless yeroo dabre keessatti yeroo barannu unless dhee taanee kan dhufu qabu maalidha? Affirmative jedhee jira. Affirmative jechuudha. Okay, unless dhee he doesn't kennu kun it is absolutely wrong jechuudha. Kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'uu danda'a? Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin kunniin gaafiiwwan ministirii waa'ee conditional kan irraa fudhatame akkasumas immoo gaafiiwwan moodeelitii fi
gaafiiwwan insurance illee keessatti ni argamanii mee gaafii hafee muraasa wayii halaaluuti na wajjin tura. Okay, gaafii shanaffaa mee halaallu. Gaafii shanaffaa maal jedhaa? If Bona had asked her, she dash her. Okay? If Bona had asked her. Kuni conditional type comes in fakkaata gaafii kun. If jedhee rabe, here is if subject then had plus V3. Formula kana conditional type come in? Type 3. Okay, if closing can type, I mean, past perfect yo kato tate, main closing can matter, it must be conditional, I mean, perfect conditional. It means that would plus have plus verb 3 type. Kanaf, if Bona had asked her, also Bona is shaken gava to tay, she dash her. May they be kind of Malta. A, would marry. B, will marry. C, would have married. D, will have married. Which one is the best answer for this question, guys? Okay, Tokofa would married you kato tate, Devin Keno, A kato tate, Gavin Kena conditional type 3. Formula can conditional type 3 formula can Malta. Main close rat Malta. Okay, if close rat past perfect formula can na hard plus verb 3. Main close rato would or could or should plus have plus verb 3 actually. Kanaf debi ka kaisa skills actually. Okay, and would marry da conditional type 2 da debi taw hundandau. Okay, B will marry conditional type 1 conditional type 3 da debi taw hundandau. C would have married or will have married. Laman kana kesa kam to nda. Laman kesa kam to nda. Okay, here is would kulle I mean sorry, this is will have married. Will have married in Jeramu, Yokanamo formula Kasiram Hinjuru. Kanaf Devin Kenagawati. Here is would plus have plus married. Verb 3. Kanaf just married verb 3 sagar Kanaf would have married Kato Devin Sritale. Yeah, the Kanaf Devin Kenamara, Devin Ken. Alright. Question number 6. Question number 6 said that I will stay at home. I will stay at home if it does. Okay? Gavin conditional type come conditional type 1. Look guys, I will stay at home if it does. Dursa kan fide main clause da. Okay? Itane kan fide mo if yechula. Yo if clause vi main clause ke na bota wujjire garagarumma hika fidu hindanda wachu. Garagarumma kan fide ndo qofa yo koma ke sa habe qofa chu. Kan mo koma yo ke sa hambi male hika bran qabochu. If closing draw on it, I mean draw all it, main closing draw all it, garagarumma han qabochu. Kanaf I will stay at home etun main close da if it does. Kanaf garanat gara main close rat will fayyadamee jiraate will plus verb 1 if closing can malta tense kaminni kuni simple future ida. Tense kaminni tense simple present tense taa'u. Kanaf I will stay at home if it does. So here is A, rain. B, had rained. This is conditional type 3 da. Gavin can conditional type come. Gavin can conditional type 1 actually. Okay, rained in more. Okay, if it rained da conditional type 2 actually. Past tense da. Then more, then more will rain da. Then more rains da. Okay, can I feel you? I tell you rattle asti will stay gujrate will lama debu then the one tef debin can come ta. 1 2 3 A B C D. Which one? Will you guess, bro? What's the best answer? Okay, the best answer is what? The best answer is D. Okay, I will stay at home if it does, if it rains. Okay, also I hit you and say to my look guys. Also still willing hard about let's say I hit the. Okay, I hit the. Okay, na rain. Flano can see rain yote. Aitamo rain sote Devin can come in. Devin can D to Malik dite because if it sabeti can masit maida. Sad person singularity. Gava sad person singularity. But we can write S in the one drink one tef. I hit rain ida. I hit more rain sida. Kanaf can S kabu for natural. So the best answer for this question is what? Is option D. The last question, but not the least one. Gafi duma.
exercise kana dhibballee miliyoona dalaguun danni garuu ammoo yeroo keenya gaabsuuf jecha gaafii baay'ee gaabsee takka lama yoo si ilaale maraa yoo si irra si deddeebi'ee yookaan ammoo si dalagee isinii gala waan ta'eef gaafii takka lama dalinaa garaagarummaa isaa bicha addaan hubachuu jechuudha. Okay. The next exercise is that, or if you touch a fire. Now be careful, guys. Try to just look at yourself for this question. Okay? If you touch a fire, you dash burn it. Okay? If you touch a fire. Ibidda yoo kan tuute, you dash fire. Gaafin kun conditional comes in fakat. Is there a conditional type 1, 2, 3, or zero conditional? If you touch fire, ibidda yoo kan tuutu taate, you dash burn it. Kun A will get, B get, C would get, D would have got. Yeah? Gaafii kun gaafii conditional type 1, 2, or 3. Okay, 2 miti, 3 le miti, conditional type kam conditional type 1 jechuudha. I'm sorry, conditional type 0 jechuudha. Maaliif conditional type 0 ta'e? As you know, the usage of conditional type 0 shows something is what? Something is fact. Conditional type 0 yeroo hundayyuu wanta dhugaa dubbatanii jiru. Formulaan conditional type 0, if closing kenna tense isaa tense simple tense dha, main closing kenna illee tense isaa tense simple tense jechuudha. Kanaaf gara lameenittiyyuu tense simple tense jechuudha. Subject if plus verb 1, ganatti illee subject plus subject plus verb 1 tokkuma ta'a jechuudha. Kanaaf if you touch a fire, ibidda yoo kan tuutu taate, mee akkanatti yoo soo gaafii dhiifne yoo akkanatti hawaasa deebine, if you touch a fire, yoo ibiddi kan tuutu taate maal si qunnama? Okay? Hin gubatta jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafiin kun gaafii dhugaata jechuudha. Gaafii dhugaata jechuudha. Okay, deebiin kenna. It might be A yookaan immoo B ta'uu keessaa, B fi A keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Conditional type 2 ta'uu, type 3 illee ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan A ta'a yookaan B ta'a. Okay, A conditional type 1 dha, will get naan, B ammoo get jechuudha. Kanaaf deebiin kenna kam ta'uu danda'a? Will you guess, bro? A or B? A or B? 1, 2, 3. Which one the best answer? Okay, the answer is B. Okay, deebiin isaa B ta'a jechuudha. Maaliif B ta'a? Zero conditioning waan ta'eef, zero conditioning yeroo zero conditioning barannu waa'ee wiilii waa'ee wujii kunniin kun jedhamu jechuudha. Tensi simple tense dha, garatti illee simple tense jechuudha. If clause if main clause kennallee simple tense jechuudha. Kanaaf if you touch a fire, you get burned jechuudha. Kanaaf ibidda yoo tuute ni gubatta. It is true, it is fact, it's not false jechuudha. Dhugaa jechuudha. Kanaaf deebiin kenna B ta'uu danda'a. Eellee ta'uu danda'a. Garuu ammoo ammoo gaafii kana xiqqishu garaagarummaa qaba. Because kun conditional type 0 malee conditional type 1 himta jechuudha. Osoo conditional type 1 ta'e deebiin kenna A ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti gaafiin kan kanneen fakkaatan baay'ee jiran. Exercise barbaadan gaafii conditional yoo barbaadan yeroo barbaadan gaafachuu comment irratti barreessuu telegrama barreessuu hin dandeettan lakkoofsa kaniin yeroo barbaadan jechuudha. Kanaaf ammaaf exercise isaa gabaabinaan jechuudha. Gaafii torbii irratti yoo dhaabe bareedina fakkaata. Next time in the will of God fedha rabbiitiin yeroo taanu barumsa ajaa'ibaa waa'ee directive fi report speech baran jechuudha. Topiikii baay'ee barbaachisaa barattoota kutaa torbaa ol jiraniif baay'ee barbaachisaadha. Yaada kanaaf yeroo taanu wal agarrachuudha, achirratti wal agarrachuudha. Hadhaaf barumsa kiyya asumarratti xumuraadha. Osoo barumsa keenya xumurin duratti akkuma dursi isin jedhe chaanaalii keenya subscribe, like, share godhaa. Nu bira dhaabadhaa isinitti barbaada. I want to say love you all. Bye.